ነገር የለም ተከፉዴ ናታቴ ወርቅናት والله اوسو كان بودا dubartii kuma tokko addunyaa kanarraa dhufte nuusi isii onneetii keessatti hin geettu nuusa isii onneetii keessatti hin geettu lamin isiin nama waan darbirraa barate nama waan fuuldura sirreeffatee deemaa jiru indannante kabta idellechun horii akka keessanii horii booranaa loon booranaa dhaa isin loon san jecha maaliif badii namni kaleessa dabarsee nama qeeqan harda bultii namni ijaarate diiguuf deemtan abboo rabbi bultii teessan haa diigu qaraa rabbi sin diige في bultiin hin diigamtu rabbitu naa ijaare ustaaz Naasir Hamzaatitu kalimaa rabbiitiin yaa ayyuhan naasu taquu rabbakum alladhii khalaqakum jedhee qur'aana rabbiitiin itti naa qara'ee bultiin tiyya nikaha qur'aana rabbiitiin ijaaramte waan ta'eef wanti qur'aana rabbiitiin ijaarame hin diigamtu warri anaaf isii diiguu barbaadan rabbi mana keessan haa diigu ilmoo teessanitti isinii haa deebisu deema haadhaaf abbaa keessan diigaa malee ana na diiguu hin dandeettan lamin bamahayyim alim marraa ani donqooroodhaan hin marraam mahayyimiidhaan hin marraam hinaaftuudhaan hin marraam gandeedhaan hin marraam sammuu kiyyaan marraam I have mind sammuu qaba waan naa ta'u filadha waan naa ta'etu anaafis ta'e waliin jiraadha kanaan ala garuu warroota hafaa fi kolkolleen mana keessatti haftee hireen dhibdee yaa rabbi dhiirsa naa baasi jettu hawwitti hinaaftee minim ay gollibbaatam haga na qabdu haga an jiru Oromoon abbaa barbaadee feetu gandaan feetu amantiin feetu dhuunfaan karaa barbaadeen kootu ana waa goota malee hawwii waa godhuu hin dandeessu. Iraaseen asaalliftee saxaaxaallu kolkollee wajja. Uf dabarsee ruuhii biyya kennaan malee isii waa takka godhuu hin dandeessu amaanaadha. Okay? Anaaf isiin amaanaa ummanni islaamaa natti kenneedha. Amaanaa Oromoon gaddummaan qabne natti kenniteedha. Amaanaa aalima rabbii warra akka ustaaz Naasir Hamzaa fa'arraa fuudheedha. Ani nama amaanaa nyaatu miti. Nama amaanaa aalimmanii nyaatee bultii tiyya diiguu miti. Wanti sharmuxaa fi kolkollee gaariidhaan walumaa galatti haga an jiruuf homaan taatu hamileen isiin cabu mataa ofii ol qabattee ganaa ol deemti laal. Gana achi mataa keessan irra baatee isin irratti albaati. Dulloota haadhara. Haftuu mara jechaadha. Ganaa mataa keessan irra albaati haga an lubbuudhaan jiru. Gaafa an du'e waan hireef yaa taatu. Waan rabbi isii hire hin dhabdu gaafa an du'e warrallee qaba saballee qaba gosallee qaba waan ta'eef haga an jiru garuu sharmuxaa fi kolkolluu fi oofatuu hin beekne jaldeeyyiin jiruu dhabde heeruma dhabde ka dhiira jedhanillee dhiirri donqooroon sadarkaa dhiiraa keessa hin jirre dubartii dhufee yoo suuraa isii gaggaragalchee arrabsu anaa lubbuun jiru homa takka godhuu hin dandeettu minim maat ragatte ragatte wal godhan wal arrabsan lakkaa jedhe hin kadhan humna kiyyaa onnatti ta'an miyuut godhee mana keessaa gabbuuse tasgabbaa yaa isin deebisaa jedhee daalachaallee gurbaa yoonii jedhamu ka wallaggaa tokkollee ol deebisee waliin mari'adhaa jedheen ammallee warrabaa waliin jalqaban amma yooniin sun ammoo gabbu'e ka biraa ka biyya Dubaay kana keessatti beeku nama guddaa barumsaanillee dhugaa dubbatuudhaaf nama barumsa sadarkaa saayintistiitiitti nama guddaa mucaa deef jedhamu tokko hiriyyaa kiyya akka gaarii dhalataa wallaggaati nama barumsaan fagaatee jiru haqiiqattee jechaadha. Isa qajeelatti beeka mucaa qajeelatti beeka akka inni nama barate ta'ellee akka inni dubbatee daalachaallee walii galuu danda'u. Deevaa itti seensise waan beekuu fi waan itti amanuuf jecha mucaa. Sana booda daalachaan dhiqxu maaliin na arrabsitu osoo namni barate namni akka keetii kun dhufee taa'ee waliin mari'adhaa ture jedhee gittam godhe taa'ee haga sa'a tokko olii waliin mari'ate. Amma maal godhanii boodarrallee gurbaa tokkollee eenyu akka ta'e beeku gurbaa Awurooppaa kana jiru maqaa isaa qabu tokko innillee ijoollee wallaggaati abaa'oo kana deeggara isallee fide isa waliin illee taa'anii baratanii natti tolteeyyuu jedheen daalachaan ati natti tolteeyyuu jedheen taa'anii waliin mari'atan boodarra walii galanii akka gaarii waliin mari'atanii nagaa buusee gargar deemu garuu warri ol aantummaa Oromoo irratti agarsiisuu barbaadu nu malee nutu Oromoo keessaa barate nutu Oromoo keessaa beeka nun tuqinaa ka jettu ani tuqee isinitti agarsiise homa takka fiduu hin dandeettan minim attaamatu wanti isin fiduu dandeettan tokkollee hin jiru waan Oromoon addaa minim nagar yellaachuu waan Arsiin hin qabne waan Jimma hin qabne waan Harargeen hin qabne waan kutaan kuwwan hin qabne waan namaan addaa waan hin qabne dheengadda Abdii Geetaachoo namicha kadhattuu kadhaarra waamee maaki jibda jennaan namichi wallaggaadha dhufee dhiifama gaafatu malee jettan. Nasriillee akkas godhata እንደዛ አላደርግም godhuu danda'u akkasi gaafa jaalalaaf kabajaa isin kabajja malee
Gaafa isin roorroon dhuftan asiin nabaasti asii on nabaasta malee barbaaddu bosona keessaa nama fiddee Dubaayitti ergitee xiyyiitiin ajjeesta malee wallaahi dhiifama isin hin gaafadhu. Waan dharaa irratti nama of duuba deebi'uu miti. Bakka dhugaatiin nama deeggara malee bakka haqaatitti namaaf gadi jedha malee bakka dharaatitti keessattuu ganda tokko Oromoo keessaa mootii goone maqaa wallaggaa yoo ka'e abbaa barbaanne quba funyaan keessanii dhiifama gaafachiisnoo jetti Nasrii Aanolee ammoo hin ajjeesta malee ilma siqqoo mandoo dhiifama sin gaafatu kijibaa. Siin sujuudu. Okay? Siin sujuudu. Sababni illee gandi an keessaa dhufee fi hundeen tiyya ilma Waaqoo guutuuti ilma Leenjisoo Diigaati. Qabsoo abaa'oo waggaa 4 dura bosona seentee amma jaalmarroon hoogganamtu jararraa hin barreeyan. Waaqoo guutuu irraa bare. Ilmoo qilxuu irraa bale. Huseen Bunee irraa bane. Okay? Jara kanarraa waan bareef qabsoo ati har'a namaan sodaachistuu fi ol aantummaa isin Oromoo irratti agarsiisuu barbaaddan ani asii miti asii murama malee hin fudhadhu. Asii miti asii murama malee hin fudhadhu. An tokkichi osoo Oromoon kutaa 11 isinii sujuudde ani isinii sujuudu. Kaleessa wanti isin waliin dhaabadheef Oromoodha, sabboonaadha, qabsaayaadha jedhee isin waliin dhaabadde akka isin paartii ganda takkaa ijaarrattanii waraana ganda tokkoo ijaarrattanii nama isin afoo dhaabate nama isin hin deeggarre hittiin cabsinatanii namaan sodaachista osoo beekee an guyyaa takka nama dhaabatu miti. Du'an sodaadha. Naman sodaadha. Laa ilaaha illallah. Rabbiin uume tokko malee ilmoo namaa hin sodaadha. Kanaaf nadhiin kolkollee naamusa hayaa Oromummaa hin qabne miidiyaa gubbaa bobbaasanii anaa fi ilmoo koo arrabsiisuu miti wallaahi wallaahi jaalmarroon qawwee hidhatee deemu osoo na afoo dhufe wallaahi asiin naggalchee asiin na keessaa baasa malee akka ustaaz Kamaal Heebbootitti na ajjeestan malee wallaahi wallaahi isin hin sodaadhu. Abboo ajalli kiyya har'a haa ga'u isin hin sodaadhu. Rabbi addunyaa kanarraa na haa balleessu isin hin sodaadhu. Minim nagar alfaraaju. Maal nama seetan nama akkamitti olaantummaa Oromoo taatanii Oromoo irratti agarsiisuuf deemtan. Xiqqishuma maqaa wallagga jedhullee namni barreesse dhiifamaa gaafatu min sila honaachuu maal waan taataniif waan namaan addaa maal qabdan isin. Isin Oromoo kabiroo Oromoodha. Akkuma isin ji'a sagalee dhalatan kabiroo ji'a sagalee dhalate. Ani bara Arsii keessaa dhufe akkamitti lafaa kaatee lafa duwwaa dhiifama naa gaafatu. Ani maal waan ta'eef ilma eenyu ta'ee ilma eenyu gaafadha. Ilma Waaqoo guutuu ta'ee nadhiin sharmuxaa miidiyaa gubbaa gaafadhaa koo dhiifama. An ilma Leenjisoo Diigaa ta'ee kaleessa Oromummaaf si waliin dhaabadhee ati har'a gaddatti yoo galte hadda gandatti galte anallee ilma gandaa yoo nagoote anatu dhafee dhiifama si gaafata almoota attaardeenyim indi akkasa morma narraa murtee nan qaltu akka gaafa faannoo morma nama keessanii murtee fanniste sanit morma kiyya murtanii fannistan malee dhiifamni ani isin gaafadhu hin jiru bakka isin hin tuqne osoo haqa keessan isin darbe gurbattiin Solan jedhamtu Solan maal ilmaan sharmuxaa jechaadha amma booda nututte taanaan sitti agarsiisna yennaati qinsus eedaa saayyoo Udduu kee qabu nama gandallee kabajamaa qabu lifisfis qurraacaa haadha. Waggaa 4 dura bosona seente ana waggaa 140 dura abbaan kiyya Leenjisoo Diigaa eeboodhaan nafxanyaa waliin yeroo torban ole qawwee na barsiisuu hin dandeettu littaas faraarraa nyaatu jiran. Na sodaachisuu hin dandeettu waan akkanaati. Maal waan taataniif nama sodaachistan isin? Innaante mindin naachuu? Yoo jabaa taatan deemtanii faannoo cabsitanii warra Gojjamii seenee haadhaaf abbaa keessan ajjeesaa jiruun cabsitanii أنا الرمال قلت من هذا الركواتو مسكين بيجي أربعة كيسات دلقتي إلمو في قل قدوفاتو نورو في جراتو دالة كان ورب سجدتي رفتي هوي من الترب ستا زفت من مالتنو قوتهم ما بردو برتي الرب سودامتي أسوء في بيتني هاتي مناتية قوتهم قوتو تنتلا مجاتي هاتي إسينا ما ولقاتي أبان إسينا ما إلو أبا بوراتي هاد أفبان انتلا مجاتي أنا المسيك كوماندوتي أنا الرئيس نتعاني أنا إسميتي أنتي إسي أرسي الرسيته إتلفت مالي مجتين تون الرادلان وسو جولين هرجع الرسيته إتلفت مالي مجتين تون الرادلان إسنجارو إنتلاتي سنة سنة الرادلان كبجان كبدن الموت سنة رمتي من نواجر توف كبجان كبدن فعلا إسني الرادلان تليسته وجولين أرسي كإسي إتلفتو بروفايلي قلته أبشري سيولين جرهابيبتي ست نجامين جلال بتأم مردتنو أمة أكس ولا لا أمة أكس إلى الشتيكا كبسوسيسه بياتا كسي ولين الدعوة دوتر أنا وانتنا حقوقي جاكورة كي نشوفه سبون مانا أورم مانا نبي كان جوله ولا كتا كتا بيجدو باي كان كيسا ولين جرال شل إساني نفو جو إساني نفو تكا جند إساني قافت دي ولين إساني كوفا ولين دعوة تافي
rakkoo ganda namaa irraa hin qabu. Ol aantummaa agarsiifanna nu malee namni hin jiru jettan bakka bartanii fi abbaa bartanii irratti agarsiifadha. Ani hin taqabbalu moot marxaallu. Du'an filadha garuu ol aantummaa keessan asirratti hin baadhadha. Sababni illee hundeetii of duubatti ilaala. Bakki irraa dhufe Oromummaa mata baadhu naan jette. Gandummaa keessan seenin naan jedhan. Nama irreessitti agarsiisu ammoo du'a filadhu naan jedhan. Kanaaf du'a filadha malee ol aantummaa akka dheengadda abdii Geetaachoo itti iyyitanii itti duultanii fiddanii dhiifama gaafachiisnetan wallaahi waggaa tokko natti duulaa dhiifama isin hin gaafadha. Barbaadan nama bitaana ergaan ajjisiisaa bakka an jiraadhuun beekama bilbilli kiyyan beekama adiraashaan kiyyan beekama as gaddiluun mooti marxaallu koraa daraa jedhee osoo ganda kiyyaa fi maalummaa kiyya hin tuffachiisin ol aantummaa ganda takkaatiif waraana ganda tokko osoo hin baadhatin moochee maswaate waraannu du'ee seenaa dalagaa. Sodaachistanii ka dhiifama isin gaafatu yoo jiraate abbaa fi tammataa irra ba'aa. Ani garuu waraana keessan illee guyyaa har'aa abaa'ootis miti mormaa abaa'ootis miti. Ganda keessan illee wanti maqaa dha'uuf hin jiru wanti tuquuf hin jiru. Garuu nan tuqina. Anallee dhiisa. Maatii kiyyallee dhiisa. Karaan kiyyaaf keessan gamaaf gaman. Karaa keessan deema karaa kiyya deema wanti wal geennuun tokkollee hin jiru. Yoo isinii ta'e guyyaa har'aa kanarraa hayyoonni beektonni hawaasni wallaggaa nama keessan narraa qabadhaa ani ammoo isinirraa gura. Durallee ani isinitti dhufne isintu natti dhufe. Ani beekaadha ani hayyuudha namni jettu ani rakkoon qabu ani nama sammuu qabu nama waan godhuuf waan jedhu beeku. Maatii kiyyarraa ilmoo kiyyarraa qabadhaa. Sababni illee laal dayyuusee akka keessanii nama seetan. Dayyuusee jechuun har'a warri ilmoo isiitii fi ijoollee isaa dhiisee bosonatti galee bosona keessa taa'aa jiru niitii isaatiif ilmoon isaa waan itti jirtu hin beeku. Dabarsee kennee biraa deemu. Anillee har'a niitii xiyyaaf ilmoo xiyya yoo isin arrabsitan dabarsee kennee akka barbaadne irra albaanoo jettan lalijeem laniisteem imootaalloo. Niitii xiyyaafillee ilmoo kiyyaafillee rasaasa mataa na keettan malee kolkolleen gandaan wal ijaartee afaan itti banuu hin dandeettu. Haati manaatiyya hawwiin warqii intala Oromooti. Intala iluu abbaa booraati. Intala hundee kabajamtuuti. Intala naamusa qabdu. Batarrafee mabtaanoo የፈለገች ነገር yeroo ወጣትነtii ofiititti laayifii feete dabarsu akka feetetti jiraatu waan feete ta'uun nan ilaallatu. Kan na ilaallatu kan eega gaafa anaafisii jidduutti inni kenne eegalamee qofa. Isin garuu ummata mahayyimii, ummata duubatti hafaa, ummata wallaalaa, ummata aayidooloojiin isaa du'a meentaalitiin keessa waan kaleessaa keessa jira. Waan seenaa darbe keessa teettanii booyuu malee har'allee gaafa abiyyuu fuulduratti deemaa isin jedhu deemuu hin dandeettan. Maaliif waan kaleessa duubatti kaa'ee darbe qofa seenaa xuraayaa qofa kaa'aa boo'uu dandeettan. Har'a seenaa darbe kan mucattii tanaa seenaa xuraayaa fiddanii wanti isin arrabsaniif aayidooloojii keessantu waan xuraayaa qofa keessatti kufee jira. Seenaa xurii fi seenaa boo'ichaaf tolu malee seenaa gammachuuf tolu keessa hin jirtu. Seenaa osoo nama waa namaa gammadu taatanii aayidooloojii ilaalcha ufafotti deemu osoo qabdanii waan jireenya kiyyaaf hawwii ka fuulduraa haasoftan malee seenaa isii kakaleessa darbee haasoftan. Isin garuu ilaalchi keessan duubatti hafaadha waan kaleessaa qofa boxoluu jaalatan waan boruutitti yaaddan. Ufafotti achi tarkaanfatuu yaaddan. Waan gadoo waan gargar nama baasa waan bultii namaa diigaa waan haadhaaf ilmoo abbaaf ilmoo gargar facaasa. Jiqaalaa namaan jetti warri dhiiga isii osoo marammaranii bari yoona maal akka isiin taatu rabbi beeku. Si nama marammaree Oromummaa sii kenne jira. Ilmoon tiyya yoom akkam eessatti eenyuun harkatti akka dhalatte wanti isin beektan jira. Okay? Jiqaalaan akka keessanii kana ammoo maabraaraa ta'e xabbaqabinyi. Isin ibsuun natti irraa dirqamame. Akkamitti akka jiruu kiyya, maatii kiyya, ilmoo tiyya akkamitti akka ofadhu lannaantee maabraaraa ta'e xabbaqabinyi. Giddeetaa hin labbinyi. Dirqaman qaba. Sun laayifii kiyya ka dhuunfaate. Anta mana maa hin malakkatin. Lattiin marte deemee heerumee yoo carraa argatte. Kotota. Yoo nama si fuudhu dhabde nama heerumee bultii isaan diigin. Xambaata. Mahayyimii akka keessanii kanaan miti bultiin kiyya akka diigamu. Okay? Haadha manaa tiyya takaleessa kabajee naataati jedhee fuudhe sharmuxaa jechuudha. Xamboollu. Ofitti nama qabdi malee, ofitti nama hammatti malee, bultii gannamaa dhaabdi malee bultii.